Enggak. Ansa. Mansur Ali. Toto seenaa qaalii kabajamoo jaallatamoo jarichaarratti kunoo obbo Mansuur Jamaal argamanii jiran jechuudha. Mansuur Jamaal tiktookaa keessatti cimaa beekamaa. Mee hanga xumuraatti saganticha immoo kan waliin daawwannu ta'a jechuudha. Hordoftoota keenya qaalii kabajamoo jaallatamoo lollee mootiidha kanarratti argamnee jireenyi kan manaati maatiidha. Obboleettii waliinis iddoo kanatti argame jechuudhaan illee hanga xumuraatti immoo saganticha kan waliin daawwannu ta'a jechuudha. Obboleettii qaalii kabajamoo jaallatamoo Harbour Media Networking si waliin jira. Isinillee hordoftoota Harbour Media Networking yaada qabdanis gara koomentiitiin nuuf kaa'uu dandeessu. Jirani masyaallah barakallahu lakuma alaikuma wa jannatuma bi khair sena jirani baay'ee nama gammachiise jechuudha. Mushurraan kana jechuudha kuno misirricha kana misirroo fi misirricha amma misirricharra jirra. Misirrichi deemaa jira. Masyaallah tabarakallah. Haji turun dan jirani Syekh Junaidi jiru magaalaa Adamaa irraa. Abbootii qabeenyaa keenya gurguddoonis jiranii Kaamil Haji Abdul Qadir abbaa intalaa obboleessaa abbaa intalaa jechuudha. Ustaaz Yaasin Nuuruu kunumas jiranii. Ustaaz Yaasin Nuuruu masyaallah tabarakallah. Sagantichi akkuma itti fufeetti jira waan yommuu guutuu kanarra isin deebitaa jechuudha. Mansuur Jamaal kunoo Mansuur Jamaal Chiraafis dhufe kana fakkaata. Konkolaattonni iddoo kanatti ejjatanii jiran jechuudha. Nuti illee mootuu waan jiru hanga xumuraatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haa ta'uuti obboleen keenya hedduun isaanii iddoo kana jiranii. Kanaaf obboleessi kiyya tokko illee as jira Mubaarak. Kanaaf mee cidha kana hanga xumuraatti kan waliin daawwannu ta'a jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gama keessaatiin waraabbii taasisaa ture.
Ammuma walirratti konkolaattonni yookiin immoo fardeen akka aadaa keenyaatti fardeen ammayyaa asii jetanii jiranii kan waliin ilaalu jechuudha. Akkasuma waliin ta'an affeerraa keenya. Anillee qaleen arras waliin jira. Iddoon itti argamullee mootiyyuu cidha obboleessa keenyaa irratti argama jechuudha. Haa ta'utii cidha obboleessa keenyaa kana haala baay'ee miidhagaa ta'een haala baay'ee nama gammachiisuun obboleeyyan tiyya waliin biratti kan argamtu ta'a jechuudha. Nullee mootu Osmaan dhaamsa tokkoon qabaati obboleeyyan tiyya warroottan bultii ijaarrachuuf jirtan hundi keessanuyyuu bakkuma jirtanitti nageenya rabbii si wajjin haa ta'u yaadni keessan galma haa ga'u yoo bultii ijaarrattan bultiin keessan kan milkii kan qananiis ni haa taatu dhaamsa jedhuun qaba toora bulaa walitti deema. Hordoftoota naqaalii kabajamuuf jaalatamoo makiinaan cidhaa isa kana. Makiinichi kan obboleessi keenya har'a cidha ofiitiif fide jechuudha. Muuziin kun kana fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf cidhichi hedduu namatti tola. Haa ta'u garuu wanni ani isinii dhaamu gammachuun obboleessa keessanii gammachuu keessanii gammachuun keessan immoo kan obboleessa keessaniiti. Bakka jirtanitti ammallee nagaa rabbii keessanuu tura isiniin jedha. Cidha kanarratti keessummoonni kabajaa gurguddoon akkuma san immoo abbootiin qabeenyaa hedduun argamanii jiranii. Isaan keessaa tokko obbo Mansuur Jamaal as jira jechuudha. Tiktookaraa ni beektu. Booda irratti immoo viidiyoo isaa qabadhee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Akkuma san immootu abbootiin qabeenyaa hedduun isaanii Aadde Makiyaa Maamiyyoo cidhi kun kan isaaniiti ilmoo isaaniiti jechuudha kan heerumsiisanii. Abbootii qabeenyaa keenya kan biraas ustaazonni keenyallee kan akka Yaasiin Nuuru ustaaza baay'ee cimaa nama hedduu jaalannu isaanis jiran jechuudha. Gara xumuraatti kan walitti deebinu ta'a. Ammaaf turtii gaarii isiniin jedha. Obboleen tiyyallee kunoo deemaa jiranii Mubaarak Tukee akkuma san immoo Fu'aad Sayyida jaalota tiyya lamaan qaqqaalii. Afooshni kennallee kunoo kana jechuudha. Afoosha Abbayyiif Garaadoo koottaa isiniin jenna. Ini Mansur ya? Enggak. Ansa. Mansur Ali. Masyaallah, tabarakallah. Jamal. Polis kita sama jalan sama. Alhamdulillah. Bera ke wali. Amin amin. በር ላይ ሆኜ ሰላም እላለሁ። ማዘር ካለች ኡስታዝ ከዚህ ጋር ቆይ ኡስታዝ منصوري ما شاء الله تبارك الله ይታያል በደንብ ይታያል ብዙ ነው ያነሳው والله Galatooma ulfaadha uraa bulaa viidiyoo biraa qabadhee hanga isinii dhiyaadhutti viidiyoo kana irra deebitanii hiriyoottan keessaniif sheer akka gootan yaada fi komii qabdan gara koomentiitiin akka nuu keettan affeerraa kooti. Harbor Media Network miidiyaa keessanii gama YouTube fi gama TikTok follow